ما شاء الله تبارك الله هر أيرو جل قباتي في ميشان أمامي في التجارة مرقا جرتان أنا ساني كده بتك جالتي بتك أنا بتدي جدا مسايقا وكاني سهاني نياتا جودي باي ببريدة تجارة كنا كنا إيجا هران كنا مالك كنا بيتي ميشا كنا كبيتي في إنه بكبيتي أقدر ما تناولين تورني لالا هديتا كقول كلنا قوا ميشان كوني أكسبت تلو أبدين قباسو تجري سني ورابك سر اسمك المولتتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرتو وردفتك يا جالة موفي كواجم وكم جرتان فيا كيساني على من نساء أنا من كيسان ناقا جيتش هرق أجيل من غير فيديو تسين دبرسا إلى لام يكتي نمتولو هيد تكببري لساني وانكونين إيغا بفا أمايا واتأين اللي نجرا هذا كناني اللي نجرا ساني راني كونينيسي دي بيديمتون دي تكنا تولت جرتي كغبرا كونينيس جاتي نساء ديكو غرغر مالي ما شاء الله غرو هيد تكنا متتولا itti aansoni mootuu gara keessaa hoseen egaa waa hedduutu jira ifama bilbila akkuma argaa jirtan kana kunoo haasillee ni jira saaniiwwan kunniin hedduu takka kan namatti tolu jajjabina illee qabu ibidda irratti inni hojjetamu malee istoof irra hojjettanii barbaadan mootuu waxii itti baafatu fi yeroo sagantaa garaagaraa qabdan hedduu takka nama barbaachisa jechuudha saaniiwwan amma isinitti agarsiisuni itti aansee siiniiwwan ni jira burcuqqoo bishaanii kunniin malee bilbilli egaa akkana isiniin jedha hordoftoota kiyyaa kanneen keessaa kam akka isinitti tolee fi kam akka bite haga dhumaatti yoo turtan ni argitanii garuu laayik gochuu hin dagatina egaa warroonni haarawaa dhuftan immoo yuutuubii kee jala seenaa viidiyoo kan jedhu jala seenaa waa hundaa ni argitan jechuudha. Egaa akkasii hordoftoota kiyya kunoo jookiin bishaanii kun ni jira saanii shoorbaa jookiin bishaanii kun burcuqqoo 6 fi jookiin tokko qarshii 1,900 jechuudha akka 1,000 fi sanii olii yookaan 2,000 illee jira garuu qaama isinitti agarsiisaa jiru kana isiniin jedha akkasumas siniin garaagaraa siniin aannanii ni jira egaa wanti hin jirre ni jiru hordoftoota kiyya baay'ee takka namatti tola siniiwwan kunillee kafannoo kun adda isaa firee jahaa masqammacaa wajjin jira akkasumallee mootu ka jookillee qabu yookaan kan aannan itti baasan ka qabu ni jira. Egaa siniin bunaa hedduutu jira. Gatii isaa egaa akkuma argaa jirtan kana akkuma diizaayinii isaatiif foonii isaa garaagarummaa qaba. Zirgisaaniin kunniinis haala babbareedaa ta'ee fooyya'ee dhufeeti jira akkuma argaa jirtan kana bifa barbaadanii adiin barbaadanii buleen barbaadanii akkasumallee mootu bifa shirootiin egaa bifa hundaanuu ni jira jechuudha hordoftoota kiyya akka hedduu takka namatti walitti dhufeetiin jira kun akkuma argaa jirtan egas booda as bira mootu siniin ni jira siniin kun akkuma argaa jirtan kana jajjabaallee ni jira kidaan isaaniiwwan kun hedduu takka babbareedu namatti akkasumallee bifee keessa baay'ee takka bareedan jechuudha burcuqqoon siniin bunaa abbaa gadaa kunis ni jira kagala jalaatiin argitan kana baasee isinitti agarsiisa as deebitanii mootu siniin gosa hedduutu jira akkuma diizaayinii isaanii gatiin isaaniillee garaagara jechuudha ka siniin firee 900tu jira ka tokko mootu kakumallee jira fireen yookaan daarzaanii tokko 300 400 akkuma diizaayinii isaaniitiin garaagara jechuudha ka qarshii 1,000 ni jira fireen jechuudha itti aansee distiiwwan kanneen distiin kun ka abbaa 7tu jira ka abbaa 6tu jira ka abbaa 5tu jira akka fedhii keessaniitiin ka abbaa 6 ka qarshii 2,500 jira ka 2,700 jira ka 2,500 jira jechuudha garaagarummaa qaba wanti isin beekuu qabdan firee 6 jechuu osoo hin taane garaagarummaa qaba jechuudha meeshaan kaamu wal fakkeessanii garuu meeshummaan isaa tokko miti jechuudha gatii isaa qofa laaluu osoo hin taane firee 6 ta'ee ka 2,500tu jira ka 2,100tu jira itti aansee hordoftoota amma maamila takka asiin qabaa ture garuu har'a hin jirtu garas ceehee yeroo qamu ani meeshaa mana kiyyaaf illee gizee bitu maamila qabaa ture garuu haadha mana isii yoo dhaqu suuqii isii hin jirtu cufaadha egaa see mana kana goree itti aansee mana kana keessa meeshaan jiru maashaallah tabaarakallaa hedduu takka namatti tola garuu gatiin isaa hin qambafamu isin jedha garuu meeshaa kwaalitii isaa eeggate dhugaa isin jechuudha adaamaa keessa mana kana bakka akkan fikiyyaa argatti meeshaan hedduu takka babbareedu nama hawwatu as keessa jira garuu gatiin isaa hedduu takka qaaliidha haa ta'u garuu hedduu namatti tola wanni hin jiru asillee seenee gatiin isaa ol kaadha xiqqoo isinumatti agarsiisuu fi malee ani maamila tiyyisan irraa fuudhaa akkan isin jedha hordoftoota kiyyaa gadhumaatti na waliin turaa laayik gochuun dagatina viidiyoon kun viidiyoo daqiiqaa 5 6
daqiiqaa 6 qofa. Kanaaf haga dhumaatti ilaala laayik godhaa. Namoonni mootu ajajatu barbaadan heloo jedha. Lakkoofsa kiyya asirra isinii kaa'u akkuma argaa jirtan kana garuu waliigaltee beekuu qabdan meeshaa isinii bitee torbaan tokko haga lamaa qofa mana kiyya ka isinii kaa'u sanuu rootoo guddaa hojii yoo dhaamattan malee akkasumallee mootu maatii bira isinii geessuu hin danda'u. Kanaaf yooma isinii bitee torbaan tokko haga lamaa isinii kaa'aa torbaan tokko haga lamaa keessatti maatiin keessan dhufee yoo ka isinii fuudhu ta'e rakkoota kan qabu warroonni akkas jettanii dhiibbi kenna qabdi asiin boo maaliif nuun binne warri jettan dhiifamu wallaahi dhiibbi nama kamituu hin qabu garuu naa hubadhaa isiniin jedha saniif malee waan biraatiin miti har'a ka bite kana bakka mala isiniin jedhu namoonni baay'een gara waasaappiitiin na dubbisanii waa hedduu eega jedhan booda nama baay'ee natti hin tolu jedhee ture haa ta'uti kana yoo walii galle rakkoota kan qabu dhiibbii keessanillee hin qabu warroon akkas jettan dhiifame isiniin jedha waanuma biizii ta'eef wallaahi waa hedduun biiziidha mana keessa anummaa namna gargaaru waan hin jirreefi olaakinnaafuu namoonni walii galtee kana mallatteessitan lakkoofsa asirraatiin argattanii isinii bitaan rakkoota akka hin qabu garuu maallaqa furdaa ergaa isiniin jedha maaliif yoo jettan waan maqaa qabne bituu hin barbaadu yoo bitattan hiiqaa kwaalitii isaa eeggate kaborullee itti gammaddan ta'uu qaba jechuun namni kamuu yoo isinii bite isinillee yoo bitattan garaagarummaa birii xiqqootiif jecha meeshaa gatii hin qabne yookaan meeshaa baadha bittee boruu waan hin taane ta'u tokko hin bitini sirriitti meeshaa laaltanii addaan baafattanii ofillee bitattan tariitii namni illee isinii bite birriin ba'uun hin oolu birriin amma keettes kaa'uu baattes dhumuun isaa hin oolu kanaaf waan bareeda tokko bitadhaa isiniin jedha egaa akkasinitti tolee abdiin qabaa viidiyoo kana jalatti waan barbaadan barreessaa gaafii barbaadan gaafachuu dandeettanii egaa viidiyoo ani meeshaa ambite immoo viidiyoo kanatti aansee kan gadi isinii dhiisu ta'a hin dheerata waan ta'eef kana quba qabaadhaa isin jechuu fi viidiyoo biraatiin angolitti deebinutti fayyana ta'a waraabulaa baay'ee